rakkeetti walitti dhufne isinlee mucaa garii deemuudhaaf asiin karaa baaraa kana jarman akkasuma asiin mucaa garii deemuudhaaf yaadoora ta'e biyyatti deebee investimentii gochuudhaaf biyyarraa kaa'e. Osumaa taarifa deemnu gisee Jibuuti irraa gabbaanu bakka dallaalli nama wayii walitti qabu jira Saharaa keessa gammoojjii keessatti walitti dhufne gaafa walitti dhufnu ani jaartii miti fireendii biraa qaba chiikii biraa qaba beekta. Imalaa jirtanii moo nama biroo? Bakka biroo karaa walitti malee diyaasbooraa ta'uu deemnu qaba chiikii biraa. Leelaa mala isin miti biraa isin waliin beenu biyyarraa ta'u waliin kana chiikii qaba. Chiikiin xiyya suni kamisiin haraama isii biratti surree godhatti. Maanaa surree kana xiqqashoo murdiin isii kun gabaa yaalee no kadhii damootu isteeppaa woxaa yaalee no beekta akka nama jiimii lakkoofsuma 8 ka. Lakkoofsuma 8 illee yoo ta'uu baate itti dhiyaata. Lakkoofsa 6 Sunday what's the other yellow? Arabsi one in them na. Amma give Arafera Varuti and Arafera with Shamara Ejira, Lutiri Torba, Shamara Kudafur, Ligara, Iratorba, Shamara Kudafuri, Gava, Sahara, the Rira, Gara Cairo, Tigari, them no. Dubartii kun wallolaan ammoo jaalallee xiyyeetuu baay'ee tokko yoo isin dubartii tokko wallolaan beektaa amma haati seenaa tun immoo hin dubbattu beektaa dubbattu hijaaba wayii ofirraa qabdi akka warra kaawwanii gurguratu maaliif ce'oo miskiinitu manaamin jedhee laala beektaa laalumaan laalu kana tun itti kakaati haati mataa waliin deemu. Cunqursuu barbaadde beektaa amma shamara afurii keessa jarri lamaan wal lolan wal ta'uu didan beektaa shiggiruu mindinoo jedhee laala beektaa naagaluu didee guyyaa sadi akkana Saharaa keessa gullee haswaan gisee magzanatti buunu garama deemtu bakka wal fakkaatan jarri lakkaan irraa furta jettee itti naaftee xamaddee qabde beektaa. Jechuun akkuma reeffi wanta irratti ta'ama wanta jaartuu fi aggaallatoon hin ta'u yoo viidiyoo argaa ooltanii akkaataan qaamaamatii isaanii uumama wal fakkaatan beektaa. Lakkaa edhaa suni intaloon tunnarraa fudhatti jettee shamara hunda keessaa qabde ofirraa beektaa. Akkuma carraa kazaan mana dallaalaa kan guyyaa lama sadii oollee isinlee mucaa biyyaa tokko jira dhuftee wajjin natti waliin dubbisaa wal lolanii. Kaane achirra afdhuune isin obboleettii asii qabdi obboleettii ofii bira itti obboleettii guddoo jira. Anaa fi jaalallee xiyyeetuun illee nama biyyaa barbaadanii bira dhufne teennee gaafa as tutturu wal ta'uu dinne afaan keessa sun xiqqoo amalanyaa dhabeetta warra masaanii jibbu kana wala jira jibbu zayitii dabsuu booksii namatti figu garee akkasiiti. Kazaan bulaa hawaasa oolaa buluun fikirii haa ta'u maal haa ta'u beeku hinaafaan kun akka malee dabalaa. Ani mootu yeroo dubartii takka wajjin jiraatu xiqqoo lakkatti yoo rangoone yoo sammiti godhanii na qaban jallataa deema beektaa hin aara. Yoo aballeessallee yoo kanuma gana dhiisan naa wayi. Kazaan amma gaafkaan wal ta'uu dinne bakka. Wal ta'uu dinne wal lollee. Akira biyya walii gadhiisu irra genne wal dhabbiin keenya guddatee takka isiin Kaayiroo gadhiisu takka an Kaayiroo gadhiisu murteeffan. Murtee kana akka carraa ta'etu mucha yoo tukaan dollee beekti beektaa. Kan dhoogitee anamma akka jaartii tumanitti tuma jedhu ol uttaaltee mana keessa deemtee akkana goggodhatti. Ani kee qotee bulaadhaa baadiyyaa dhufee ilmoo baadiyyaati sodaadha beektaa. Kazaan akira isii. Har'a ilkaan warra cabsiti boruu ija daballeessiti. Wannoo miti ofuma isin ol utaalte gara dhabdu tuutatti ofirraa tuuta dha'ee koo achumaan moo dheerii bakka jaarsummaan utaanii isin natti aartee deemte. Isin asiin Liibiyaa deemte. Liibiyaa kana
jirti. Warreen sobriyyetta. Dubbisa nama baay'ee beekamu ijoolleen kaayiroon beekan. Faransaay deemte si Libiyaa deemte Libiyaarraan Faransaay deemte asumatti hafee haadha seenaa duraanuma wal beekna wajjin dhufnee miire lakkoofsa guyyaa namoota sadii wal arginee na dhoogattee guyyaa kaarsiin deemtee akka naannoo jennu si dalagarraa dhufaa jirtu bakka nutee nu cinaa galan beektaa manni obboleettiisi nagaa fittee akka nuti naan jaa haati manaa keenya qabdan jenna wallollee deemne ilala amma kun dhuguma wallollee bara si Libiyaa deemtee jedheeni kan duraan nagaa ima daftee nagaafattee na bira tartu sirriitti nagaafattee anji. Ati seenaa intalli utuu hinaafuun ishii durumayyuu ati seenaa waan ijaansitu natti fakkaata karaa dheeraa waliin deemta. Suni namni hinaafu si waliin yeroo dheeraa seenaa Faatimaanii jaalala dhugaa fi jaalala. Beekama karaa hojii deemne miti alaabaan seenaa walitti hin dubbanne karatti. Garuu jarri wallolaayyuu ilaalte taa'e intala miskiina kana jettee ijaannima aadaa deemtaa bar san argitee ta'in naasun. Natti fakkaata. Kanaan nagaa diritti na gaafattee bakka maal jennaan lakkoofsa wal jijjiirre beektaa lakkoofsa wal jijjiirree na bira tarte. Na bira tartee ijaarraa gaafa fixattee isin dalagatti deebite. Halkan yoo ta'an tiktookiin jiru sa'a namni dhabe kana isaanii dhiqatu biratti dawwalti beektaa. Isiin na dhiqachuu yeroo dadhabne na dawwalti asuma haasawnu yeroo hiriira baasanii yeroo wayyaanee tani beektaa. Bakka haasawna beektaa karaan asiin cufatee maarreedhaa uma kana haasawna asiin jarman deemuu kana fa'aa haasawna osuma akkasitti ani mootuu si du'eera gaggabeera minaamini kanan beeku qubna garanyama wayii fakkaadheetu itti haasa'u bareedaa akka asiin baarayyoo deemne jarman dhaayitee